أكو ماركتان صدر كالي ونمو صدر كالي سايو أنتيجي لكم سوفي كودي أسيت تنقل ما يو باسد أبد كان كشتي الدنيا قوت أرجو دنداني بيا شودا بروزلاين ورجع ورا أورجي سدت فاول جرو سيلفر نيلس ورا إتآنو شودا نمو كودي في أستيو نكمل بيا نمو صدر كاميرا رجران أبد كان أوجي كده لقو جولد لاين اسمه جرا حالا كان كودي في إتنا كان نبيا شودا أكو ماركتان أملي أسيتي كودي أسيتنا كاني حالا كانان قبته بيا شودا جولد لاين ستار جولد لاين يلا ماما أكو ماركتان ها أنا كفافي واو ما شاء الله ماما أفكار تسكت دايركتور توف ماما اللي تكتي كفافي في قافا تكتي تناسي تمرته أولتي دلغنية شو أسكيستي ميوزيوم كيس كنتاو كان عمري إساقوتو أسكيس تاو جتشولا ما شاء الله أمتولا متى واو ستار جولد لاين ماما نبوسته أسيت ترجمت أنا الدنيا قلت في دعوتها تكتي تناقف في جتشورا بكتنا تمرانين أولتي نشيل درجمي أسيت دعوتها جتشورا واو من الجنة ويا تيانس مزيم مستمر سو كمبانياتشن ከተመሰረተበት አመሰራረትና ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ ያሉት ብዙ ታሪኮች አሉ። ቲያንስ የአጠቃላይ የ29 ዓመት ታሪክ ያለው ካምፓኒ ሲሆን የምትመለከቷቸው ከተለያዩ የዓለም መንግስታት ጋር ከተለያዩ የዓለም ሚኒስቴሮች ጠቅላይ ሚኒስትሮች يعني إثيوبيا ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ከረስኩትን ፎቶም ጭምር ያል ማለት ነው። ስለዚህ ሙዚየም ውስጥ ብዙ ታሪኮች ስላሉ እና ያለን አብረን እንመለከታለን። Aku argitan asitti mootummoota biyya hunda addunyaa irra jiran hunda walii galtee kunillee yeroo mootummaa keenya Hayilamaariyaam ture san yeroo biyya keessatti yeroo san dalagaa ture jechuudha duraan quba qabdanii osoo biyya keessa hin bahin jiru jechuudha. Tiyaans kaampaaniin kun addunyaa guutuu wajjin dalagaa mootummoota biyya adda addaa kan asirratti argitan kana hunda yeroo walii galtee godhanii dalagaa biyya keessatti oofisa banatan kana fakkaata jechuudha. Mootummoota addunyaa biyyoota addunyaa hundarratti akka dalagaa ture jechuudha. Namni kamiinuu karaa seeratti yeroo seenee maqaan isaa as keessa jira jechuudha. Namni dalagachuu barbaadan har'a boros hin jedhin lakkoofsa bilbilaa kiyya asirraa dhigtanii na dubbisa. Hanga dhumaatitti muuziyeemni guddaadha isin daawwachiisaa na wajjin tura. Assalaamu alaikum. sagaltamii lamatti jalqabee kun bakka tana fuudhanii kan hundeessan bara 1993 jechuudha. Naannoo kanatti working development zone irratti health industrial parkii hundeessuudhaaf namoota hagana wajjin kasuuraa ta'anii san fakkaata. Hundeeffamni isaa kunoo jammaanii dhaabbatanii qotuun gaafa san jechuun bu'uura lafaa kaa'uudhaaf መሰረታዊ ላይ እየተቆፈረ ነው። ከነዚህ ቲሞች ብቻ ነበሩ ያኔ 1993 ላይ ማለት ነው። Akkuma argitan bara 1992 haala kanaan dhuunfaa isaa eegalee achiin immoo namoota haga kanaa asirraa argitan nama muraasa ta'aniitiin haala kanaan eegaranii gibbiin amma isin argitan kun haala kanaan dachii qullaa ture jechuudha. Bara 1993 yeroo kanatti jalqabe isaa bismillah jedhanii eegalan jechuudha. Kana fakkaata bara 1993. Barakuma kuna sagar sampai afur kali jarak. In the early days كان في القعدة بعيني مثل عربيت كذا أصلا سنة جماعة. سجل تامي afur jalqaba kan ijaarame kana jechuudha. Iddoon the office building of Tianjin Tianj biological engineering kan jalqaba ijaarame manni bara 1994 ijaarame. Bara 1995 jalqaba irratti amalatti naarratti jechuudha. Waggaa jiraatu midhaan super calcium powder karaa magaalaa yookaan karaa gabayaa baasee jechuudha. Calcium jalqaba baasee jechuudha. 1992 ላይ
سنتين السبع بين زتنا عند لا زتنا ولد لا زتنا صوص لا زتنا رات لا يعني زتنا سبت لا دفرس ركبه كل سجن سجنتني جهرتي مرا دورا ورين وجي ببريد وجي تشم فوجتن والتجرتي بعاني مرا دورا تفوار بيوقعوا بناسة سبتني جتي هني مثلا باينما زفرست باينما انجرا يوسن نورا سنت raga fakani mara kuda sagi sistemi torbarre dirra amma improvementin ደጀብን ወደምቴ ትርቲ ሶ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ የተሰሩትን እንደዛ ነበር አረጋውያንን ሲረዱ namoota gargaaraa turanii bara 1997 yeroo jalqaba dhagaa bu'uura murate jechuudha. headquarter keenya akka gaariitti hundeeffamni isaa ground plus 20 kan hojjetame gaafas jechuudha bara 1998 Tians group headquarter Headquartering guddaa gaafa san keessatti yaa bara 1998 prime location isaanii keessatti gaafa san as headquartering waan hin qabne bakka biraarraa qabaatan turan and 1999 akkuma arginu amma bifti jijjiiramaa dhufee jaarmeniinis laayibirariinis manneen gaafa san Tianyan Universitiinis jalqabe 1999 jechuudha. Tianyan Universitiinis gaafas barattoota simatee Universitii qabnaan Tianyan Universitii jedhamti isoo barattoota simatee hojii jalqabee jechuudha. Jala akkuma argitan bararraa haala kanaan waggaan urgaa jalqabee bara 1992 irraa kaasee haala kanaan guddataa as ga'ee jira jechuudha. ከ3 ኪሎ ሜትር በላይ ላይ ያረፈ ሜዲካል ከፍቶ እየሰራ የሚገኝ በሰዓቱ በጣም ትንሽ በርኖታ Tianyan University akkuma jalqabatti maraa duraatiif barsiisuu jalqabanii bara 1999 haa ta'u garuu barattoota xiqqaa wajjin barattoota muraasa barattoota 300 akkas bahanii wajjin jalqabame yeroo ammaa kana keessatti garuu kiiloomeetira 3 ol irratti medical faculty engineering faculty economics faculty jechuun faculty hundaa'u baneeti yeroo ammaa kana keessatti akka biyya chaayinaatti university sadarkaa sadaffaa jiru. Kaisani? Yes. Wow. University akka biyya chaayinaatti sadarkaa sadaffaa jirtu qabaachuu dhaabbanni ta'e. So university tun yeroo jalqabaatiin haala akkuma argitan haala kanaan waggaarraa progressiin isaa guddataatiin itti fufee jechuudha. Mee hedduu waan ta'eef guddaa waan ta'eef guutuu takka takkaan bara baraan isin fixuu hin dandeenyu. Gara dhumaati irratti achi deemneetiin waa'ee muuziyeemii haala kanaan isin daawwachiisna jechuudha. Kana fakkaata warroonni waa'ee dhaabbata Tians yookaan immoo kaampaanii kanaa hubachuu barbaadanii fi kijiba jechaa jirtan kun muuziyeemii isaanii keessa jirra. Muuziyeemii bara 1992 irraa jalqabee hanga ammaa kun marsaa 29ffaa isa qabachuu deemna jechuudha. Akkuma argitan kuma laaf jaa seenee jirra takka takkaan akka isin wanti hin jenneef dheeraadha jechuudha. Muuziyeemiidha. Akka jirraa jechuudha. Jechuun eenyummaan dandeeta kaleessaa seenaa ta'eeti seenaa tuntee akka gaariitti beektee namni hundinuu mittiin kan nuti gubbarraa mitteelaa jalqabsanii lafa aduurraa jalqabdee lafa gumaan qabnerraa jalqabdee waan kana suuta akka addunyaatti guddataa kan ishee kaleessa mana duwwaa sana. haala kanaan haala kanaan guddatee as ga'ee jira jechuudha. Guddinni isaa jijjiiramni inni faana dhaabbanni deemsee muuziyeemii dhaabbanni Suutaan addunyaa wajjin guruuppiidhaan dalagaa namoonni ollaa irratti akka wajjin dalagan gochuudhaan haala kanaan guddatee guddina isin mul'isan hunda qabaachuudha. Karaan milkiidha. Karaan milkiidha. Mul'ata tokkoon jalqaba. Akkuma asirratti argitan sharmaandii uummata tajaajilaa jiran. Onnee tajaajilaatiin dhaabbata keenya kana jaaru zamana jalqabaatii jechuudha. Tiyaans kana fakkaata. Ganaa osoo hin jalqabin warreen namoota muraasa wajjin jalqaban. jalqabee Tiyaansi. Sarbiisa kanneen dhaabbatanii warra isaanii waliin tajaajilaa. Warra hojii dalagaa ture.
Charmalin namni maaliif hundi isaatiin malee du'a namni maaliif waan isaan malee hin jiraanne jedhanii laaboraatoorii keessatti ogeessota hedduu fidanii hojii gaafa jalqaban prevention is cheaper than cure the disease kaammoo kamamaa አስቀድሞ መጠንቀቅ በሚል ፊሎሶፊ ለመጀመሪያ ጊዜ ለዓለማችን ጤናን ለማሰራጨት በዙሪያቸው ባሉ ሰዎች ሀርባሊስቶች የቻይኒዝ ትራዲሽናል ሜዲሲኖች ሰብስበው ስራ ሲጀምሩ ይሄን ይመስላል። የተለያዩ ሳይንቲስቶች ገረገራ በቃ አዳራ ፊደኒ ቆሮኖ አዳ ሆጉኒ ፊ ጌጌሰን ኢሳን መተዱሬደን አከስመቲ ወሬን ዩኒቨርሲቲ ሎ አዳዳቲ ፊ ኢንስቲትዩሽን አዳራ ወደ ፊደኒ ቆሮኖ አዳ ፈያረቲ ዋን ፈየረቲ ነመሚዳ ዮማል ጎሬ ፈያን ስፔሻሊ ትራዲሽናል ሜዲሲን ለቲ ቆሮኖ ገጌሱ ጀከረ ምን ቻይና ዳ yeroo takka jechuun bishaan qabbanaa keessa seenaniiti innovative haadha. Baay'ee bakka kanatti charmanliin already hojiirratti abdii kutataniiti bishaan keessa seenanii bishaan tufee jedhamu. Den sanboota nyaanni haareen nyaanni maaliif namni sagantaa qabban yaada ati qabdu kana irraa hedduun namaa si bira dhaabbata. Gaafa san bishaan keessa dhaabbatanii bishaan qabbanaawaa keessa seenaniiti bishaan qabbanaawaa san keessa ani uumameef waa guddoo hojjechuu fi wantoota adda addaa akkana kunuunsuufi namoonni jedhanii sammuudhaan riiboomsinni guddaan qabu. Ufajjeessu bishaan seenu maaliif? Walaa ufajjeessu bishaan yaada haaraa argatu. Bishaan keessa of gatan. Abdii kutatanii yaa mee wanni haareen yoo nama mul'ate jechuudha bishaan keessa seenanii sammuudhaan innoveetiif yaadni qabu jechuudha. Egaa bishaan keessa of gatan booda. Kaampaaniin guddachaa dhufee namoota adda addaatiif yaachii kahumo jalba markaba hawdoni namoota adda addaa yoo agartanii namoota muraasa baraafame namoota muraasa gaafa san keessa daalka kaameeraa gaafa san jiru namoota gaafa san jiru isaan gaafa san shabaaba san yaanni charmaanni wataas nafa bare የመጀመሪያ ወጥቶ ጊዜያቸው akkuma argitan obsaan as ga'ee jira jechuudha kaameeraa barasanii uummata yeroo san jalbaa fi markaba yeroo san badhaasuu eegale jechuudha namoota hojii dalaguuf. Gaggeessaa gahaa ta'eefi namoota gaggeessaa oomishuu danda'aman akkanumatti wanti isin jiru isteeppii dan guddatanii jechuudha isteeppii akkuma gata kamittuu akkuma ta'etti jalqabe akkuma nama tokkotti jalqabeetti waan abdiin kutatiin waan itti fufsiisan deemaniif sadarkaa harkaan kan addunyaan isa laafite kanarraa sadarkaa $1 billion kaampanii baalamaachin ላይ ቻይና በጣም ትልቅ እና ግዙፍ ካምፓኒ ነው። 83 ሰዎች መኪና ሲሸለም በጣም የመጀመሪያ ማለት ቅድም ያየነው ይሄ 8.3 የሚለው ነው ማለት በቲያንስ ወልድ ሌትስ ጎ ያው ኮፕሎ ወንቶተ ጉንታ ወንሹ ደባት የሮተንቴ ፊ ወጂን ፍለቴ በከ ግሪኒቲ ቴሴ waan yaaddu fi waan fuula kan kee dura eegale hojjechuudhaaf deemtu kophaa yeroo ta'e fudhattee yoo yaadde wantoota gurguddaa ilmi namaa kun yoo uumameef waan gurguddaa oomishuuf waan ta'eef waan guddaa kana kan oomishan yeroo hedduu kophaa isaanii ta'anitti visualize ላይ ሲያደርጉ ቆማያችሁ ባዶ ምድረ በዳ ላይ ትልቅ ነገር ሲሰራ በእንገና ምን የለም ብረት ምናምን ለፈቁለረት ለፈዱወረት ዋን ጉዶ ሆጀደጃኒ ዋን ጉዶ ካምፓኒ ከና ጃራጃኒ itti amananii hojjetan. Jalqaba osoo kana galin jira. Inni galin jira. Dachi guddaa dhaabatanii. Guddaa kana ni ijaaranii amanan. Amananii of qopheessan. Makiinaan isaan gaafa durii qaban tana charmalli የመጀመሪያ መኪናቸው ተበረከ መቀት My goodness, bara kan bro 1995 makiinaan charmalli tan sagal mishanirratti Tian suffered from triangular depth, marking difficulties, and enterprise capital chain was broken. In order to continue, Tian's makiinaan isin argitan tuni konkolaataa charmalliin bara kuma 1995 irratti harkaa qaban ture.
osoo hojjetanuu rakkoon adda addaa bahaawwiin adda addaatii fi chaalenjiin adda addaa nama ni mudata beekta. Chaalenjiin isaan mudate san keessatti faayinaansiin harka isaanii qal'annaan biizinasa kiyya dhiisurraa mul'ata kiyya dhiisurra jaanii makiinaa isaanii takkitti jaalatan tana fuudhanii gurguran. Gurguran. Deebisanii Gurguranii egaa hojjetanii hojiin isaanii guddataa dhufee booda immoo wanni kun naa wajjin hojjete naa wajjin dhaabbata kana dhaabanii deebisanii bitanii kun oomisheema keessa kaa'anii. Waaw. Rakkinni kan kee kaarraa rakkina kee ka boruutii miti saniif warra dhaabbattee ifii kan kee gadi hin qabiini boruun kan kee ifaa kanarraa irraa barannaa jechuudha muuseema kanarraa. Gosoota faayi qophaa'uun warreen harka qaqalleeyyii ta'an biyyoota adda addaatitti ዶኔሽን አዳዳ kan kennaniitu jira የተለያየ ሀገር ላይ አፍሪካ ሀገር ላይ ኤዥያ ሀገር ላይ በዶኔሽን የሚታወቁ kennuu beekame jechuudha. Biyyoota adda addaattirraa jechuudha haala kanaan donation yeroo kennan haala kanaan mul'isa jechuudha maqaa dhaabbataatiin. Illee namni seenaa hojjete maqaan isaa inni yoo du'e illee maqaan isaanii jira. Warreen amma isin fakkeenya isaanii qaaman argitanii fi suuraa isaanii achirratti argitan kun hundinuu warroota seenaa hojjetan warroota abjuu isaaniitii fi mul'ata isaanii bira dhaabbatan kaleessarra dhaabbatanii osoo hin ta'in maaliin hojjechuu danda'a akkamittiin guddachuu danda'a jedhanii abjuu isaaniitti amananii mul'ata isaaniitti amananii warreen hojjetaa jiran. Are you ready? Yes. For you. ሁሉ ቦታ እየጠበቀ ነው። ማን ነው እዚህ ጋር ፎቶውን ማየት የሚፈልግ? የኔ ሰርፕራይዝ አለ። ኦኬ akkuma argitan warroonni kun warroota yeroo jalqaba wajjin eegalaniitiin badhaafama seenaa warra hojjetanii warroota jalqaba dhaabbata kana wajjin eegalan suuraa isaanii haala kana maxxansi jechuudha. Akkuma argitan. jalqaba osoo nuyi Indonesia warra Indonesia tijabi nama sanjidan kuni warreen abdii hin kutatin honorary directors millionaires and billionaires sanifu eenyu namni suuraa isaa boorochitti arguu barbaadu. Kunniin warra amma sadarkaa gurguddaa ga'e jechuudha. And of course. Mama. So. Wow. Sila mittimilakkaatu. Akkuma argitan asirratti warreen fakkeenyi isaanii as taa'u kuni warreen seenaa dalagee warreen cimanii hojjetan muuziyeema kana keessa jiran. Warreen san keessa warreen Afrikaa keessaa maamameen ta'u jalqabaati akkasumatti Bright achi jira asittis akkuma argitan James Waajiree Keeniyaarraa Hamdaa Suudaanirraa Teendaa Keeniyaarraa Su'aad Muktaar Abdallaa. Kuno asittis argamtu Su'aad Muktaar Abdallaa. Mama teenna baga teenna taate hedduun booste. Afrikaa keessaa asirratti argaman keessaa takka taate achirratti seenaanis asirra kaa'amee fi jira. Akkasumatti liidaroota West Afrikaarraa Bright Konkoliitii tiimii isaati. Somaaliyaa Hayyaan Entrepreneur Mucaa Jabaa tiimii keenya tiimii Somaaleeti. So kana fakkaatudha warri seenaa Afrikaa keessaa bitamu Bright Ameerikaa. Amma warra as jiru warra sadarkaan isaanii maali jedhamu? Warra daayirektaraati lamaan. Kunniin immoo warra sadarkaan isaanii. Isinillee yeroo daayirektara geettan akkana isin ka'an jechuudha. Waaw maashaallah baga teenna taate hedduun immoo isa jirta. Muuziyeema dhaabbata hagana gahu kana keessatti asitti argamuun keessan waan guddaadha. Inshaallah. Gitan Somaaliillee ni jira. Maaman teennas maama Afrikaa Su'aad isaas jirti. Gaafa namu daayirektara ga'e dhaabbata kana suuraan isaa haala kana asitti taa'e jechuudha. Yeroo daayirektara siqan immoo as dhufaa jechuudha. Inshaallah kennallee suuraan asitti maxxanuu abdii guddaa qaba yeroo gabaabaa keessa jechuudha. Hin mul'atu viidiyoo waraabee jira. Dukkana iddoon dukkana. Margitan Somaaliidha. Iid jedhama beekamaadha. Iid Daahir Muhammad jedhama jechuudha. Nama sadarkaan isaa inni sadarkaa guddaa ga'e jechuudha.
ijoolleen teennallee ta viillaa badhaafamte faana jirti ijoolleen Somaalillee hedduu jira warri akka kanaatti as ga'e immoo warroottan daayirektara ta'e daayirektara ga'an jennaan dhaabbata kanaa wajjin galii gurguddaa akka nama aksiyoona wajjinuu qabuutti qixxee qoodatu jechuudha kana fakkaata maashaallah kanaan muuziyeemni kana fakkaata jechuudha kuni hunduu akkuma argitan dura dachiisan irraa kaaseetiin jechuudha amma sadarkaa kana ga'ee jira jechuudha akka jalqaba argitan jechuudha waa warroonni sadarkaan isaanii gurguddaa ta'e ammas namoota bira isin mul'ata warra sadarkaan isaanii gurguddaa ta'e jechuudha akkuma argitan muuziyeemni hedduu guddaadha guutuu isaa waraabee isin gadhiisu hedduu isin fachiisa namni fedhii qabdan hanga dhumaa daawwadhaati hubadha waa'ee isaa akkuma argitan sadarkaalee namuu sadarkaan isaa yoo wanti ga'e lakkoofsa fi koodii asitti ittiin galmaa'e yoo baasee dhaabbata kana keessatti addunyaa guutuu arguu danda'anii ba'a jechuudha bronze line warri ga'e warra urjii 8ffaa ol jiru silver lineis warra itti aanu jechuudha namuu koodii ofii asitti yoo naqeen ba'a namuu sadarkaa kamirra jira dhaabbata kana wajji kan dalagu gold lineis ni jira haala kana koodii fi itti naqan ni ba'a jechuudha akkuma argitan ammallee asitti koodii asitti naqanii haala kanaan gubbatti ba'a jechuudha gold line star gold line yawa mama akkuma argitan kana qofaafe waaw maashaallah mama afrikaa keessatti agartan daayirektara ta'uuf maamallee takkitti qofaafe fi gaafa takkitti tanaasitti xumurte Awultii dalaganii jechuudha as keessatti muuziyeema keessa kan taa'u kan umrii isaa guutuu as keessa taa'u jechuudha maashaallah namatti tola star gold line mama nuboosite asitti argamti kun addunyaa guutuu dhufee daawwata takkitti tana qofaafee fi jechuudha bakka tana xumurraaniin awultiin isillee dalagamee asitti dhaabata jechuudha waaw maashaallah Sertifikeetota asitti argitan kan yookaan waraqaalee ragaa kana kubbaaniyyaan keenya gaafa hundaa'u irraa jalqabee 1995 irraa jalqabee yeroo adda addaatti fi bakka adda addaatti hojii gaarii hojii tola ooltummaatiin hojii barnootaatiin hojii naannoo qulqullina naannoo eeguutiin dargaggootaaf hojii uumuratti jechuun karaa adda addaatiin carraa namaa kennu hundarratti sertifikeetota kana achi gamasiis achi awwaardii adda addaa biyyoota adda addaa irraa argataa jira. Even bara dengada 2020 bara sadi dura bara lama dura award ነበረ ባንቺ የጤና መነዘር ብቻ በዓለማችን ላይ ናስዳክ ላይ ትልልቅ አዋርዶችን ተቀብለናል። ላስት ኢቨን በተለይ በካልሽየም ላይ ያኔ የኮቪድ ጊዜ አታችን ተሸላሚ ነበር። akkasii hordoftoota keenya hanga ammaa waan nu daawwattaniif hedduu galatooma isin jechaa dhaabbanni akkuma argitan tun muuziyeema hedduu guddaadha keessaa waa hunda waraabne isin finne waan sila barbaachisu ijoo irraa wanti jenne akkasii kanaafuu namootan galmaa'uu barbaadan dalaguu barbaadan dhaabbanni kijibaadha keessan kunoo kana fakkaata jechuudha waan hagana kana miti kijibu viidiyoo itti aanutti immoo karaa alaatiin qabadhee isiniif waa'ee dhaabbataa kanaa guutuu isiniif fida jechuudha nam dalagachuu fedhii qabdan online network marketing dalagachuu fedhii qabdan dubbisaati bilbila kiyyaa asirratti argitanii dubbistanii wajjin dalaguu dandeenya viidiyooleen hedduun nu hafaa nu wajjin tura